Ijoollee biyya kootiin hundumtuu haadha kootiin lubbuu bilee qabaatuuf maaliif golanaan biyya koo falmeendu'een gootota Oromoo ta'am qotee namichi sanyii darbateem rafee hin bulu namni waan ormaa abdateem jirram jirtuum eessa jirtu jechoonni jedhan jechoota Haacaaluu Hundeessaa boonsaatiin. Qabsoo Oromoo keessattiin walleen rasaasam weellisaan loltuudhaam yaadaa fi yeedalloon tooftaa lolaatiin lolli ammoo riqicha adawaa guddaa isa finfinnee jiruum namni seenaa yoo dabses lafti seenaan jijjiiruum kan jedhu Haacaaluu Hundeessam kan seenaa Oromoo deebisuuf aartii falaasamam taasifateedha. Goota koonarraa fudhatan warri harka qullaana hambisan warri haacee nyaatan warri ijoollee isaa abbaa malee hambisan akka murtii haqaa argatan duutii akka itti murteeffamu barbaadaam jechuun haati mana isaa Faantuu Damisoom mootummaa Biltsiginnaa gaafattus deebiin faallaa ta'eem intalli ajjechaa isaatiin shakkamtuum Laamroot Kamaal Bilisaan gadhiifamteem. Warri haacee koonarraa fudhatan warri goota koonarraa fudhatan warri harka duwwaa hambisan warri ijoollee isaa abbaa malee akka guddatan godhan duutni akka itti murteeffamu barbaada. Dhugaa isaa baasuu caalaam dhugaa isaa awwaaluuf mootummaa Biltsiginnaa caalaam qabsoo kan taasise hin jiruum bara dhaloota kiyyaattiin biyya Itoophiyaa jedhamtuum biyya lafee Oromootiin ijaaramteem biyya dhiiga Oromootiin barrooyteem eenyumaafuu dabarsinee kennuu hin qabnuum Oromoon injifataa jennee yaaduu qabnaam jeneraalota lola adawaa lolchiisan 11 keessaam 9 Oromoodhaam kanaaf Itoophiyaan tan Oromootiin yaada gooticha Oromoo aartistii Haacaaluu Hundeessaam dhaloota dhaalchisaa tureedhaam. ከኔ በላይ ያሉትን ኦፍ ገራራት ሙከሙረኒ ይላል ኦሮሞ በኔ ትውልድ ያሉትን ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር በኦሮሞ አጥንት የቆመች በኦሮሞ ደም የተጣፈች ናት። ለማንንም አሳልፎ መስጠት የለበትም። ዊነር ነኝ ብሎ ማሰብ አለበት። ያገባኛል ብሎ ማሰብ አለበት። ከ11 ጄኔራሎች 9 ጄኔራሎች አድዋን ያንበረከኩ አድዋ ላይ ድል የተቀዳጁ 9 ጄኔራሎች ከሆኑ ስለዚህ ይሄ ትውልድ ኢትዮጵያ የኔ ነች ብሎ ማሰብ መቻል አለበት። Haacaaluun seenaa injifannoo Adawaam waggaa 123 oliif gita bittoonni kenna jedhaa turan waltajjii tokkoon kan Oromooti jedheem. Akkam jirtu kabajamtootaam daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiin kun qophii addaam qophiin guyyaa Haacaaluu Hundeessaam sababeeffachuun qopheeffanneedhaam. Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiin waxabajjii 29 waggaan guyyaa Haacaaluu Hundeessaa jechuun erga kabajuu jalqabeem baranni waggaa lammaffaadhaam. Nutis kana irratti xiyyeeffachuun Haacaaluu Hundeessaa loltuu aartii keessaa jechuun waan qindeeffanne qabnaam. Ansraa Sabaatiin gama ogummaa kaameraatiin ammoo Abdii Jamaal nafaana jiraam. Waxabajjii 29 guyyaa Haacaaluu Hundeessaa ta'uun waggaan akka kabaja murteessuu isaa hordofeem har'am Haacaaluu Hundeessaa boonsaam yaada taatee oolaam. Weellisee weellelsiisee nama weeddisiisee qoonni geerarsiisee Haacaaluu Hundeessaam kan akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 1995 Karchallee Amboosenee bara 2000 baheem nama bara 2001 albama sanyii mootii jedhuun uummata Oromootiin wal bareem bara 2013 waa'ee keenyaan bara 2015 sirba qeenxee gurra jabaachuu horate maalan jiraam bara 2017 jirraam dhuma bara 2017 geerarsam bara 2019 geerarsa Adawaam bara 2020 kan ajjeefamem Haacaaluu Hundeessaam yaadannoo ajjeefamu waggaa lammaffaa isaa sababeeffachuun yaadannaam. Guyyaan gaddaam guyyaa Haacaaluu Hundeessaa nyaateem Oromoo boochiseem aduun gaafasan lubbuu Haacaaluu Hundeessaatiin galteem halkan dukkana du'aa uffateem Oromiyaatti bu'eem galgalli waamicha du'aa Haacaaluu Hundeessaa lallabeem erga darbeem waggaan lama naanna'ee dhufeetii jiraam. Galgalli Haacaaluu Hundeessaa du'aan uummata Oromoo irraa fo'eem dukkanni du'aa lubbuu Haacaaluu Hundeessaa nyaateem halkan hadhaa du'aa Haacaaluu dhandhamsiiseem uummata Oromoof Oromiyaa dhangaa gaddaa obaaseem. Darbus madaa fi madaamaan gaddaa fi godaannisni inni dhiisee darbeem har'as kunoo hin fayyineem. Guyyaan aartistii Haacaaluu Hundeessaa nyaateem guyyaan Jawaar Mohammadiif Baqqalaa Garbaafiim hooggantoota ABO'tiif tikeettii hidhaamureem guyyaan lubbuu qeerroo Oromoo nyaachuuf ilkaan Biltsiginnaa qareem guyyaan baaburri ce'umsaa Itoophiyaa daandii ce'umsaa irraa maqeem qilee seeneem guyyaan ibiddi siyaasaa Itoophiyaatti qabateem waxabajjii 29 waggaan lammaffaa isaam kunoo naanna'ee dhufeetii jiraam. Halkan lubbuu Haacaaluu fudhate san halkan suukaneessaam halkan naasuu hin qabneem hay finfinnee lafa qabsaa'uu fi nyaattoom seenaa ce'umsa Itoophiyaa bara 2018 keessatti baatii waxabajjii Itoophiyaa keessatti taateewwan jajjaboom galmeessuun beekamteem. Waxabajjii bara 2018 haleellaa bombii addabaabaayii warraaqsaam waxabajjii bara 2019 ajjechaa hooggantoota waraana Itoophiyaa fi bulchitoota naannoo Amaaraa waxabajjii bara 2020 gaasa qabsoo Oromoo mallattoo warraaqsaam gaachana qabsoo uummata Oromoo abbaa wallee warraaqsaa
warraaqsam qabsaa mirga cunqurfamtootam falmaa mirga namaa jettee kan addunyaa ragaa baateef artisti Haacaaluu Hundeessam kan itti dhabne ture. Itoophiyaan artistoota Oromoo Mustafaa Harawwee hamma jireenya ayyaanam Yoosef Gammachuu hamma Maaramee Harqam eebbisaa addunyaa hamma Usmaayyoo Muusaam daadhii galaanii hamma Haacaaluu Hundeessam nyaachuun dhiiga isaanii irra dhaabbatte dhiigni artistoota Oromoo turee dafee Itoophiyaa raasaati jira. Wareegama Haacaaluu Hundeessaan xinnaa hamma guddaatiin jaarsaa hamma ijoolleettiin adii hamma gurraachaatiin amanuuf namoonni rakkate duuti du'am hunduu du'am irraa hin oolu du'a gootam du'a seenaa qabdu du'uun garuu abbaa carraati hundi du'a gootam du'a seenaa qabdu hin du'um garuu inni jireenya isaa keessatti godoo seenaa ijaarrate sabaaf ummata keessaa baheef olmaa gaarii ooleem du'a seenaan faayamte du'eem goota abad saba keessaan jiraatu ta'a. Haaceen hin duune haacee hedduutu jiram gonni ni du'am hojiin isaa garuu hin du'um seenaan bara baraatiin haaceen hunda kenna keessa jiram seenaan isaa bara baraan yaadatamaa jiraatam kan jetteem haadham warra gootam haadha mana Haacaaluu Hundeessaatim. Haaceen hin duune haacee hedduutu jira gootni hin du'a hojiin isaa garuu hin du'u seenaa bara baraati. Haaceen hunda keenya keessa jira hojiin isaa garuu bara baraan yaadatamaa jira. Haadha warra gootaatiin sabbataan garaa hidhatteen kaayyoo gonne biraa kufeem tarkaanfachiifteem dhugaadhaam Haacaaluun hin duuneem abaduum saba isaa keessaan jiraatam goota gootummaa isaam adii gurraachi faarseem abbaa mallattoo diddaa gabrummaam Haacaaluu Hundeessaa abaduum dhaloota keessaan sodduu ta'e jiraatam. Wareegamni Haacaaluun dukkana roobaam naasuu bakakkaa saba bal'aa Oromootti booseem Oromiyaatu gaddaan liqinfameem gadda isaattum godaannisa seenaa ta'eem tasatti nyaatamee kichuu muramuu isaattum saba mar'imaan gubeem gaafa inni du'eem dhakaa mukatu socho'eem dachii Oromiyaam kan Haacaaluu biqilchiteetum gadda uffateem samii Oromtichaatti fuula guureem gaafa Haacaaluun wareegameem gaafa guyyaa galteem gaafa dhiiga isaa dhangalaasan gaafa dhiigni danuun yaa'eem laga lola'eem guyyaam reeffi dirree guuteem mormii namaa badhee kolfeem dheengadda gaafa aduu galgalaatiin dukkanti du'aa Finfinnee weerarteem dukkana siyaasaa bariin isaam dheertuttoo ummata Oromootti bu'eem. Haacaaluun kiyyaa mitiin kan saba bal'aateem ijoollummaa isaatii kaaseem saba kanaaf yaadaam mucaakoo mallaqaan itti bitanii narraa ajjeesaniim bulchitoonni Itoophiyaa warra mucaakoo rasaasaan bobeesseem akkanaaf bobeessan jechuun kan dubbatan ammoo abbaa goota kanaam obbo Hundeessaa Boonsaatiim. Haacaaluu ani abbaa dheedhee waamamu malee Haacaaluun kan saba bal'aati kan koobichaa miti Haacaaluun kan saba bal'aati. Haacaaluun immoo jagna ijoollummaa isaatii jammaree daa'imummaa isaatii jammaree hima didaadha tolen jedhu waan garaan isaa barbaade malee iyyaa kanaa mucaakoo waan xinnoo isheen aarsu mucaakoo baarageetu miidhe mucaakoo otoo jagnaan otoo miidhamee baay'ee nama gaddisiisu mucaakoo baalagee itti bitamanii ganzabaan itti bitaniitu warri humnaan dadhaban ganzabaan itti bitanii mucaakoo balleessanii. Garuum warri aangoo siyaasaaf jecham abbaa wabii Haacaaluu Hundeessaa kichoo gutan waamicha maatiifim uummata Oromoo dhimman daa'imman isaa haquu dhiisanii dhugaa isaam awwaaluun haqa irra ejjetanii jiraataa jiru. Yeroo mootummaan Abiyyi Ahmad barri aangoo bulchiinsa isaa dhumataa jira jedhameem xiinxaltoota siyaasaa aktiivistootaafim uummata Oromootiin sochiin mootummaa danquu cimetti tureem Haacaaluu Hundeessaa kan Oromiyaa miidiyaa neetworkii wajjin afgaaffii taasiseem. Kamaqaa qabsoo Oromootiin dhiibamee roorrifamee dadhabee karaa Keeniyaaf karaa Sudaan baqatee biyya hambaarra jiru paartaayimii isaa muuziqaa hojjeta malee fuultaayimii muuziqaa hojjeta illee hin jiraatu biyya Faranjii keessatti artistoota gameeyyii hedduu beeka. Isaan carraa argataniin achitti jireenya ofii carraa ittiin mo'atan argatan malee kan biyya keessa jiru agartee gadadoo hamaa keessa akka inni jiraachaa ture waan dhokataa miti. Artistoota Oromoo isa qabsoo Oromoo utubuu keessatti gahee qaban miti. Artisti Haacaaluu Hundeessam afgaafii dhaddacha dubbii irratti taasiseen rakkoo bulchiinsa Abiyyi Ahmad qabu qofa osoo hin taane bulchiinsa Abiyyi Ahmad isa bituu akka hin dandeenye bareechee himeem nama dabballeen mootummaa kaayyoo isii ittiin tarkaanfachiiftu akka hin taane ani ummata kiyyaaf qaaliidhaam mootummaan Abiyyi Ahmad na bituu hin danda'u jechuun abiyyuu dabballoota dukkaneesse. Ani ummata kiyyaaf qaalii beekta akkas jedhee nama. By the way wanti bitamu miini bitamu mi'a qaalii bitamu miini rakashaan bitamu akka gaariitti fudhadha san garuu immoo mootummaan Dooktar Abiyyi na bituu hin danda'u. Okay? Yookaan opidiyoo dhaabni kamu yoo sammuun kiyya na ajaje malee biltsiginnaa jedhe dhaaba Oromoo warra mormu kamiyyuu keessa jedhe namni tokkoon yoo fedhiin Hacaaluu yoo keessi Hacaaluu murteeffatee tole jedhe malee
Asimiti asinna murtaa. Bulchiinsa Abiyyi Ahmad jalatti manaa fi konkolaataan bitamuun dantaa sabaa kanneen arraanfatan firrii qabsoo kaleessaam har'a diina qabsoo sabaa kanneen ta'an baay'eedha. Itoophiyaa keessatti diinni uummata Oromoo nafxanyaa ta'uu kan dubbate Haacaaluu Hundeessaa afaan qawweetiin biyya bituun uummata Oromootiif diinaam. Itoophiyaan afaan qawweetiin saboota Itoophiyaa cunqursituun uummata Oromootiif fira taatee hin beektuum. Itoophiyaan qawween ijaaramteem Oromoof diinaam. Oromoon gadaan qajeelaam, gadaan duulaam, gadaan buleem bulchaam. Kanaaf fakkaataam ilmi Hundeessaa boonsaam sabni nafxanyaam Oromoof kaleessas diinaam, har'as diinaam, gara fuulduras diina kan jedheefim. Hayyoo tokko akka ajjeesu nafxanyaan halkanii guyyaa hojjetaa jirti jechuun kan raage Haacaaluun akkuma inni jedheem. Bulchiinsi Abiyyi Ahmad torban Haacaaluu Hundeessaa Afgaaffii Oromiyaa miidiyaa neetworkii irratti taasisetti ajjeesem. Kaayyoon ajjechaa artistii Haacaaluu Hundeessaa guddaan falaasama eda'amuu uummata Oromoo fudhachiisuuf siyaasa biltsiginnaa uummata Oromootti gurguruuf humnoota federaalizimii dadhabsiisuu jedhamee xiinxalamaati ture. Akeekaa fi kaayyoo artistii Haacaaluu Hundeessaa ajjeefameef sabboonummaa Oromoo dhahuun ilaalcha sabummaa balleessuuf Oromummaa xinneessuuf nafxanyummaa fi Itoophiyummaa sabummaa olitti dagaagsuuf ture. Ergam wiixanni waxabajjiin 29 bara 2020 guyyaa akeekaa fi kaayyoon mootummaa Abiyyi Ahmad hojii irra itti oolu ture. Ergamni kaayyoo kanaa galmaan gahuun qaamota humnoota tikaa irra jiran kanneen akka hoogganaa tika biyyaalessaa yeroo sanii Damballaash Gabra Mikaa'el, hoogganaa tika magaalaa Finfinnee Yohaannis Mitikkum, Laamroot Kamaal fa'aatti kennamuun ajjechaan isaan sun raawwatame jedhamee himamaati ture. Ajjechaan artistii Haacaaluu Hundeessaatiif kan shakkamtu Laamroot Kamaal yeroo artistii Haacaaluu Hundeessaa ajjeefamu bira jirti. Haacaaluun rasaasaan kan dhahame karaa mirgaam imaltuun taa'uuni. Karaa saniin kan taa'e ammoo Laamroot Kamaali. Gama biraan ammoo artistii Haacaaluun erga ajjeefamee Laamroot Kamaal hin iyyinem birmannaas hin gaafanne. Hammam dhiigni keessaa dhumutti eegdem hiriyoota isaatiif bilbiluun odeeffannoowwan taatee guyyaa sanaan wal qabatanii ba'aa turanidha. Gama biraan ammoo artistii Haacaaluu Hundeessaa bakka biraatti ajjeefamee akka bakka san geeffame qaamota garaagaraatiin dubbatamaati jira. Bakka ajjechaa san kan gahe gaafatamaan tika magaalaa Finfinnee Yohaannis Mitikkum Laamroot Kamaal akka hin to'atamne taasise jechuun dubbatamaati ture. Laamrootis ji'ootaaf achi buuteenis osoo hin beekamin turte. Laamroot Kamaal gaafatamaa tika magaalaa Finfinnee Yohaannis Mitikku wajjin hidhata qabaachuu isim Yohaannis Mitikku ammoo Damballaash Gabra Mikaa'el hoogganaa tika biyyaalessaa yeroo saniif komishinii poolisii federaalaa ammaa wajjin hidhata qabaachuutu himama. Bulchiinsi Abiyyi Ahmad fulbaana 30 bara 2020 sanbara darbeem aangoo isaa jabeeffachuuf akkuma Haacaaluun jedhem nama Oromoo cimaa tokko ajjeesem dukkana siyaasaa Itoophiyaatti buusem. Dr. Abiy waraana isaa ajaje akka Jawaar ajjeesu yookaan qabsaa Oromoo hayyuu tokko akka ajjeesu nafxanyaan halkanii guyyaa irratti hojjechaa jirti. Gaafa muummichi ministeeraa waanuma xinnoo bar waan guddaa miti bar gaaffiin deebi'een jiru beektaami. Meeqa fuulduratti hin deebisuun deebisan hin beenu gaaffiin Oromoo waan guddaan turre bar biyyattii kana keessatti garjummaa isaatti. Waanuma xinnoo waanuma Oromoo urgooftu kan yoo godhe qullaa sirbitti baatee bar nafxanyaa miidiyaa ishiitiin FM jiru hundi jechuudha. Akkam ajjechaan kun ergama mataa isaa qabuun Haacaaluun rasaasaan dhahameen amma dhiigni keessaa dhumutteem wal'aansi dursaa hin taasifamneefim. Laamroot Kamaalees akka dhiigni isaa dhaabbatu hin gooneem barmannaas hin gaafanneem. Kun ammoo ergama mataa isaa qabaam yookaan ammoo ergamni ajjeefamuu artistii Haacaaluu Hundeessaam isitti kennamuu mul'isa jechuun xiinxaltoonni kallattii garaagaraatiin awwaala isaas balleessanii jiru. Hooggantoonni siyaasaa Oromoos manneen hidhaatti guuramanii turani. Artistii Haacaaluu Hundeessaam sabboonummaan Oromoo utubaa Itoophiyaa akka ta'e yeroo garagaraatti dubbataatii ture. Garuu sirni Itoophiyaa Oromummaa nyaataa jiraatu, sirni Itoophiyaa seenaa Oromoo xeessaa jiraatu diina Haacaaluu Hundeessaa qofa osoo hin taane diina dhaloota qubeeti. Ergamni itti aanuun kan bulchiinsi Abiyyi Ahmad raawwate ajjeefamuu artistii Haacaaluu Hundeessaatiin Oromoo yakkuudha. Abbaa alangaa federaalaa yeroo sanii kan taate Aadde Adaanach Abeebee ergama itti kenname raawwachuuf yeroo miidiyaaf ibsa kennitu Haacaaluu kan ajjeese ABO'dha jechuun ibsite. Namoota ergama ABO shanee irraa fudhatanii Haacaaluu ajjeesan jettee maqaa waamte keessaa Xilahuun Yaamee yeroo sadii dogongortee maqaa garaagaraatiin yaamte. ተኳሽ በቁጥጥር ስር የዋለው አቶ ጥላሁን ያሚ የሚባል ነው። ስለዚህ ዋናው ተኳሽ የሆነው ጥላዬ ያሚ የሚባለው ሰው ስለዚህ ጥላሁን ዋሚ ለምን እንዴት Haacaaluun መግደል እንዳስፈለገ ለምን እንደገደለ በገለጸበት ወቅት Haati halangaa federaalaa dhimma ajjechaa kana itti dhiyeenyaan qorataa jirtu akkamitti maqaa waamuu dadhabdiin gaaffiidha. Qaamoleen haqaa Itoophiyaa qaama ajjechaa Haacaaluu Hundeessaatti dhiyoo jiru qorachuu dhiisuun namoota biraa qorataa akka turan
wantoota waggoota lamaan darban kana ta'an irraa hubachuun ni danda'ama. Xilahuu Yaamiim Abdii Alamaayyoo Kabbada Gammachuun yakka ajjechaa kanaan shakkamaniin hidhaan yoo itti murtaa'u Laamroot Kamaal garuu manni murtii bilisa jechuun biyya sanam haqni akka hin jirre mul'ise. Sirri shakkamaa Abdii Alamaayyoo yeroo Haacaaluun ajjeefamu argitee poolisitti beeksisuu dhabdeem jedhee himatuun Laamroot Kamaal bu'uura kamiin dhiisaam kunillee gaafii dhaloota qubeeti. Waajirri abbaa alangaa federaalaa ibsa kenne keessatti abaa'oo shaneen Haacaaluu Hundeessaa kan ajjeeseef sababa Oromiyaa miidiyaa neetwork irratti arrabseef jedhe. Afgaafii Haacaaluun OMN wajjin taasise keessaa daqiiqaa 47 darbe. Daqiiqaa 11 keessaa ciramee hafe kan jedhu waajirri abbaa alangaa federaalaa booda irra waraana bilisummaa Oromootiif bulchiinsi OMN erguu isaa ragaan nu bira jira jedhaati ture. Haacaaluun afgaafii Oromiyaa miidiyaa neetwork waliin taasise keessatti diinni uummata Oromoo naafxanyaadhaan naafxanyaan kalillee diina Oromootiin har'as diina Oromootiin boros diina Oromooti jedhe malee abaa'oon diina Oromooti hin jenne. Manni murtii bulchiinsa bilisiginnaa kan olaantummaan Abiyyi Ahmadiin hoogganamu shakkamtuu ajjechaa artisti Haacaaluu Hundeessaa Laamroot Kamaal mirga wabiitiin akka baatu 18 bara 2021 murteesse. Namoota artisti Haacaaluu Hundeessaa ajjeesan jechuun abbaan alangaa himate keessaa Xilahuu Yaamiim hidhaa umrii guutuu Kabbada Gammachuu hidhaa ganna 18 Abdii Alamaayyoo ammoo hidhaa ji'a 6 Laamroot Kamaal ammoo mirga wabiitiin akka baatu murteeffameeti jira. Garuu hunda caalaa eenyuma caalaa uummata Oromootii fi maatiinis ajjecha artisti Haacaaluu Hundeessaatiif kan shakkamtu Laamroot Kamaaliin murtee dabaatiin murtee iftoominna hin qabne murtee haqa artisti Haacaaluu Hundeessaa awwaalu jedhamuun murteen kun qeeqamaati jira. Maatiin artisti Haacaaluu Hundeessaa haqni ilma isaanii karaa kanaan akka hin argamne irra deddeebiin ibsaa turaniiti jiru. Dhugaan isaas intala sanbiraa akka jirtu dubbatu.